Barri haaraa kun bara nagaa, bara milkii, bara araaraa, bara tokkummaa, bara ciminaan hojjennee hiyyummaa keessaa itti baanu nuuf haa godhu. Aadaan keenya kanatti nuu miidhagse kunis nageenyaaf, araaraaf, tokkummaadhaaf hojjennee badhaadhuu fi hiyyummaa keessaa baanee dorgomtoota gahaa ta'uu, nus sadarkaadhaan fayyadamaa ta'uu keessatti gahee keenya ba'uudhaaf kan nu milkeessu, kan gumaacha nu godhu nuuf haa ta'u. Aadaa kana immoo akkanatti cimsitanii qabdanii bareechitanii sirnaan bu'aa keessaa odoo hin hir'isin waan gurguddaadhaaf, miidhaguudhaaf, bareeduudhaaf qofa osoo hin taane nageenyaaf, araaraaf, tokkummaadhaaf, walitti dhufuudhaaf, ilaalcha gaariidhaaf akka gumaachu waan gootaniif galata guddaatu isinii mala. Waan dandeenyu hundaan isin faana dhaabbannaa, jabaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaa. Goobeen baranaa baay'eedha yookaan immoo guddaadha. Guddaadha akka jennu kan nu taasisu barreen gaddaarra barana guddaadha jechuudha. Kun immoo sababni isaa maali? Tattaaffii nuyi barreen gaddaa geggeessine kaayyoon keenyas barreen gaddaas yaada isinii kenneen tureeni. Jalqabbiin keenya kan baranaa kun Oromiyaa guutuu wal gahaa. Egeretti Oromiyaa guutuu akka wal gahu abdii qabna waan jenne sana akkasumatti ta'ee argine goobeen bara kanaa bara kamiyyuu caalaa waan nama gammachiisu, waan uummanni aadaa ofii irratti dammaqee eenyummaa isaa kan irratti hubatee agarsiise jechuun hin danda'amu. Ayyaanni kun ayyaanni goobee jechuun dursuma isaatu aadaa cimaadha. Aadaa Oromoo, aadaa Tuulamaati. Keessumattuu gara Tuulamaa kanaan beekama. Goobeen kun ukee jedhamurraa jalqabneeti halkan taphachaa turre. Ammatti garuu gara guyyaatti jijjiiramee garatti akka babal'atuuf jecha guyyaa dhufnee gara teessoo bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhufnee akkaataa nama hawwachuu danda'u baay'ee bifa bareedina qabuun nu simataniiru. Goobeen aadaa Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef akkasumatti nu simataniiru jechuudha. Akkuma argitan irra shinooyyee sirbuu dhufnee durii kaasee haadholeen keenya akkuma nutti kennanii nutti manis aadaa keenya akkuma haadholeen keenya nutti dabarsanitti nus dhaloota itti dhufutti dabarsuuf jecha dhufnee baay'ee namatti tola. Ganna baanee gaafa ifa birraa arginu baay'ee nama gammachiisa. Aadaa keenya durii sana amma asitti simannee
baay'ee namatti tola. Isaanis kunoo akkuma argitan simannaa addaa nu godhanii baay'ee guyyaa addaatiin baay'ee namatti tola. Goobeen maarree ganna bacaqii gannaa ba'anii birraa mallattoo ittiin riyaa wal simatee firri alaalaa ittiin nagaa wal gaafatee ittiin waliin ragadee itti wal baree wal biraa deemu aadaa bareedduu godha goobeeni. Goobeeni akkuma amma naannootti akkuma itti barametti fakkeenyaaf naannoo ani jiru kan amma naannawa sulultaa kana naannoo buheecha eegalamee masqala irratti hin dhaabbata gaafa daamaraa dhaabbata jechuudha. Gaafa daamaraa sanitti san dura goobeen gaafa deemu namni yoo maallaqa harkaa dhabe irreecha waan namaa kennu sana yoo harkaa dhabe gaafa daamaraa sanitti qodaa namaa qaba qodaa jedhama. Gaafa daamaraa san qodaa isa fudhachuudhaaf bakkuma erga daamaraa ibsanii booda achi booda dhaqanii daamaruma irratti qodaa isaanii fudhatanii sana booda torban lamaan masqalaattis haa ta'u torbee isaatitti goobeen waan walitti qabate tokko horii tokko bitatee tulluu gubbaa irratti qalataa jechuudha. Goobee gaafa jennu goobeen bu'uura jechuu dandeenya. Goobeen sirna duudhaadha. Sirniif duudhaan immoo Oromoo biratti bu'uura jireenya isaati. Lafee dugdaa jechuun hin danda'ama. Sanumarraa kaaneet goobee barreen gaddaa jalqabne sana sadarkaa institushiniitti guddifnee dhaabbata taasifneerra. Kan ammoo yeroo gabaabaa keessatti dhaabbata ta'uusaa hin ibsinaa uummanni illee akka beekuun barbaanna. Uummanni qe'eesaa akka ijaarratu, duudhaa isaa akka guddifatu, ayyaana isaa yeroo yeroodhaan akka itti kabajachuu danda'u, afaan isaatiin muuziqaa isaa akka barachuu danda'u goobee aart institution jedhu hundeessinee jirra jecha. Akkuma beekamu ayyaanni Shinooyyee fi goobeen waggaatti al tokko kan dhufuudha. Kana sababeeffachuudhaan immoo aadaa akkasumas wal yaaduu dharraa wal ba'uudhaaf shamarran akkuma argitan dubarri sabamnee haala bareedaa ta'een tapha keenyaatti jirra. Goobeelleen akkuma argitu dargaggeessi yuunivarsiitii haala gaariidhaan taphachaatii jira. Ayyaanni immoo baay'ee namatti tola, baay'ee bareedaadha. Heddummoo natti toleera, gammadeeras. Sirni goobeen yeroon isaatis akkaataan itti goobeen gaggeeffamus kanuma keessatti waan ta'eef barreen gaddaa kakaasuudhaaf kaka'umsa horannee waan kaaneef barana garuu duudhaa keenya sirreessaa dogoggorri bakka jirutti fooyyessaa yeroo isaallee barsiisaa dhaloonni akka irraa baratu amma goobeen namuu naannoo jirutti goobee jechuu danda'a jedhamus aadaa isaas akkasuma yaadachiisumaaf barreen gaddaa duursinee kaane barana garuu yeruma isaa eegnee kallattumaan
yeroo inni itti kabajamu sanarraa jalqabna jennee har'a jalqabnee jechuudha. Goobeen kun dagatamaa dhufee ture. Isuma saniif jecha nus kutannoo xiqqeedhaan kaanee artistoota kana waliin taanee waan duraan dagatame kun dhaloonni dhufu baruu qaba, safuun kun deebi'uu qaba, duudhaan kun hafuu qabu jennee asitti wal geenyee artistoota kana waliin dhaloonni dhufu akka nurraa fuudhu waan kana bara darbees baranas dabalataan akkasumatti kan barreen gaddaa caalaa barana fooyya'ee ijoolleen illee waan kana akka aadaatitti fudhatanii ittiin hojjechaa kan jiranii fi aadaan kun aadaa dagatamuu hin qabne aadaa Oromoo keessaa aadaa isa tokko waan ta'eef sirriitti irratti hojjetamuu qaba jenneet gahee bahuu qabna ijoollee kanatti dabarsinee kennuu qabna jennee as keessatti hirmaanne jechuudha. Aadaa keenya dura akkana Finfinnee keessatti sirbaan turre iddoo garaagaraa sirbaa turre malee amma kun akkuma argitan handhuura Finfinnee keessa birbirsa boorootti sirbaa irraa kun waan addaa fi nuuf baay'ee namatti tola fi isaan nu gammachiisa baay'ee waan adda nu godhu kana dhaabaa. Ayyee gabaadhaa isinitti haa tolu wanti dabaltuu jiraachudha. Yaa hundi keenya iyyuu warri dargaggoonni shamarranis aadaa keenya hundumayyuu duudhaa keenya durii san akkuma abbootii fi haadholiin keenya nu dabarsanitti nuti dhaloota jiraannutti jabaannee dabarsina. Wanni hafe kan jennu maal inni duudhaa isaa akkaataa duudhaan itti gaggeeffamu yeroo tokko goobeenii fi shinooyyeen tokko warra jedhutu jira. Goobeenii fi shinooyyeen tokko miti. Shinooyyeen jedhamu kun naannoo itti shinooyyee jedhamu qabaachuu illee danda'a. Naannoo keenyatti garuu aseesaa jedhama. Aseesaan kan dubartoonni gaggeessan dubartoonni guyyaa 3 qofaaf sagantaa kana gaggeessiti. Guyyaa 3 sun yoomi qaammee guyyaa 5 qunnii buqqifatti. Fulbaana guyyaa tokko qunnii darbiti. Fulbaana guyyaa 17 daraariyyoo guurrattee abdaari irratti sirbitee addaan galti. Guyyaa kana 3 qofa hirmaatti jechuudha dubartoonni. Kanaaf goobee fi aseesaa yookaan naannoo kanatti shinooyyee jedhamu kana adda baasuun barbaachisaadha. Sirriitti barbaachisaadha. Shinooyyee fi aseesaan garaagarummaa qabu. Naannoo itti shinooyyee jedhamutu jira. Nu biratti garuu aseesaa jedhama. Kuni rakkoon fidu maquma naannooti. Garuu waliigalatti beekamuu kan qabu guyyaa 3 qofa duudhaa kana gaggeessiti dubartoonni. Goobeenii fi aseesaan yookaan shinooyyeen tokko miti. Sadarkaa walii qaba hundumtu. Guyyaa isaas guyyaa qaba. Guyyaan dhiirri fi dubartiin waliin deemu gaafa fulbaana tokko qofa. Gaafa Unqutaaxashiisa jedhamu sana jecha. Kanaaf kana namuu beekuu qaba. Gara fuula duraatitti sirreessaa deemna. Akkaataa duudhaan kun maali? Duudhaa jechuun waan guddaa of keessaa qaba. Duudhaan lafee dugdaa aadaa saba kanaati. Eenyummaa kee ibsa. Achi keessatti wanni calaqqisan baay'ee jira. Fakkeenyaaf wadaajii waan jedhamu jira. Bara kana wanni tokko kan argaa turre sooshaal miidiyaa irra kan deemaa ture waan safuu keenya dhiibu waan duudhaa keenya irratti argamuu hin malletu argamaa jira. Inni sun maal inni dhiirri urufumatti dubartii qabatee kuffisee dhungachuun aadmaleedha. Aadaa Oromooti miti sun. Kana namuu quba qabaachuu qaba. Dubartii dhungachuu jechuun yookaan akka kanatti miti. Fakkeenyaaf migira guuraa waan jedhamu jira. Wadaajii jechuun dhokataniiti dhiirri fi dubartiin wal beellamataniiti bakka migira guurtu sanitti dhaqee safuu eeggatee dhokatee duudhaadha waan ta'eef walitti jaalala isaanii walii mirkaneessu malee urufumarraa fiigee akka leenca gafarsa nyaatuutitti fiigee dhaqee irratti kufuun aadmaleedha kun. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf aadmaleedha waan fokkataa waan aadaa saba kanaa xureessu. Ani dhuguma warri sun Oromoodha. Hoo dhuguma Oromoo ta'anii jiraatan hin dogoggoranii miidiyaatti ba'anii uummata dhiifama gaafachuu qaba jedhu sun. Kanaaf duudhaan keenya guutuudha. Waan irraa hir'ate hin qabu. Warri hin beekne garuu hin beekan waan ta'eef warra hin beeknetti murteessinu. Nuyi garuu aadaa keenya warri jennu kun aadaa keenya qulqulluu kan hin boorofne kan nun taajjabsiifne taajjaba qaba Oromoon wal taajjaba. Sirna kuni abbootii keenya irraa fudhanne dubartiin fi dargaggeessi fi dubartiin warri wadaajii waliin jedhan haadholii fuulduratti abboolii fuulduratti ijaaluu waliin laalan wal jedhanii waliin laalan safuudha beekan. Kanaaf isa kanarratti hojjenna jennee abdii qabna. Institushiniin keenya illee kana waan qulqulleessu gara fuula duraatti itti deemee qorannoo guddaa geggeessinee hayyoota waliin beektota waliin
waan guddaa ijaarra jennee yaadna. Rabbi nu waa milkeessu ayyaanni Oromoo jenna. Eega goobeen amma akkuma naannoo kootti amma gaafa mana ka baadiyyaa keessa fageenya walirraa qabamee ture gaafa mana sanitti dhiyaachuutti jirtu maal jettaa? Diimolee diima abbaan horee naanna'ee gororra oole. Diimolee diima gooftaan horee naanna'ee gororra oole. Jechaati gaafa balbala yookiin seensa mana nuti deemnu sani gaafa ga'u kaa goobeen maal jedhaa? Goobee gobilee gobilee oo agoobaa haareree fungoororraa dhufa oo agoobaa akka qilleessa bubbisu oo agoobaa haaree waani goobeessa guddisu oo agoobaa mana kee duubatan kufe oo agoobaa haaree gurra dhageenya nan dhufe oo agoobaa wanna gurraatin nagalchi oo agoobaa haaree bara geree ilma dhalchiidhaan akkasitti Bara giree ilma dhalchi. ilmi dafee haa guddatu firri qabee haa dhungatu jedha goobeen kan akkasitti abbaa karraa sana faarsee gaafa inni dafeetillee gadi ba'uu dide jechoota ittiin jedheetoo faarsee akka inni gadi bahee marga fudhuu margi margaa si magarsaa alamii warra waakkattuu fuudheessitti dabarsaa jedheeti akkasitti faarsaa jechuudha. Loon isaatirree itti faarsee karra isaatti faarsee bayi alamii argi jedhee akkasittiin taphata kaa goobeen nu biratti. Kuni baay'ee namatti tola kaa kuni jalqaba nuti weellistoonni walitti qaqqabamnee jalqaba sirbuun goobeen halkan sirbamaayyuu guyyaadhaan deemnee sirbuun keenya goobeen kuni aadaa bareedaadha ifatti bahuu qaba sadarkaa miidiyaatti mul'achuu qaba kan jedhamu kanarraa kaanee guyyaa deemne egaa akkasuma kaa goobeen bara darbirra barana sirritti akka irreechatitti kabajamaa ta'u jira jechuudha. Baay'ee namatti tola adeemsi isaa nutis fedhiin keenya kanuma kaayyoon keenyas kaayyoon keenya nuusiqaa jira ganaa goobeen nu dagaagee yeroo itti aanutti bara itti aanutti immoo daran nu bal'ata jedhee tanan yaada. Baay'ee nama gammachiisa kan bara darbirra kan jiru kun kan baranaa kun daran namatti tola. Oromoon kaka'e wal kakaaseera aadaa isaa guddisuu irratti aadaa isaa cimsuu irratti baay'ee hojjechaa ta'u jira. Dargaggeessi dargaggeettiin goobeen kun dhabamee tureeyyuu ijoollee xixiqqootu deema ijoollee horii eegdutu deema guyyaa horii eegaa oolanii halkan goobee taphatu goobeen safuu guddaa qaba goobeen nama mararti baay'ee goobee keessatti wanni ta'amu hundi isaatu jechuudha. Kanaaf goobeen aadaa guddatee mul'achuu danda'uudha. Badee achiin hafuu hin qabu kan jedhamu kanarraa weellistoonni gahee weellisaatis aadaa badde deebisuudha. Uummata isaatti agarsiisa uummanni waan isaa gaafaati qabsiistee nu dagaagset guddifate itti fayyadama jechuudha. Nuti sanuma goone barana wanni jiru akka malee gaariidha akka malee namatti tola jechuudha. Tole goobee wanni biraa wanti itti dabalu jiru goobee jechuun dhugaa dubbachuuf taanan aadaa cimaadha. Dhaloonni dhufu sirritti waan kana babal'isuu qaba. Aadaa keenya waan ta'eef goobeen as keessatti safuutu jira duudhatu jira waan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef dhaloonni kana babal'isuu qaba waan meedhu san ergaa keenya dabarfachuu qabna waan meedhu kaasufanii galatooma. Simannaan har'aa waan guddaadha. Simannaa har'aa qofa miti waggaa har'aas akkanuma ture. Qe'ee keenyatti deebine namni fagaatee waggaa dheeraa ture qe'ee isaatitti gaafa deebi'u waa baay'ee ilaalee gammada. Nama keenya tas jira lafa keenyatti deebine qe'ee keenyatti deebine abdaarii keenyatti deebine goobee keenya kan waggaa 200 dura dhabame deeffannee yoo rabbi jedhe fuula kana duratti yeroo gabaabaa keessatti akka ulee wal harkaa fuudhan sana dargaggeessatti ulee keenya gaafa kenninu argitu jedhee tayyaadha. Kun immoo dhalootatti dabarsuu jechuun kanuma dhaloonni immoo bakka itti ulee wal harkaa fuudhan yoo bakka argate kana jechuun maal inni har'a dhufnee nuyi birbirsa goorootti goobee sirbuu jechuun keenya qe'ee keenyatti ulee wal harkaa fuunee dhalootatti dabarsina jennee akkuma yaadne sana milkoofnee jirra. Milkii kana gara fuula duraatti itti fufsiisuudhaaf qaamni dhimmi ilaalu hundi kallattii danda'uun han beekuma qabu beekumsa isaatiin han qabeenya qabu qabeenya isaatiin han humna qabu humna isaatiin akka irratti hirmaatu waan kana akka ijaarratu qe'ee ofii akka tolfatu uummata Oromootiif kanan dhaama. Goobeen kun aadaa jabaa aadaa safuu qabu aadaa jaalatamaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Baduun qabu dagaaguu qaba barana akka cimeetu itti fufe kanatti eegere kana dachaa 3-4 ta'ee akka hirreechaa kanatti galaana ta'ee Oromoon sirritti aadaa bareedduudhaan walitti dhufeenyi keenyayyuu qalama keenya waan ta'eef walitti dhufeenyi keenyayyuu sadarkaa tokkummaa qabaachuu keenya agarsiisa. Sababa goobeetti walitti dhufeenyuyyuu kanaafuu dagaagee daran itti cimuu qabaa dhaloonni dhufu goobee baruu qabaa
baadiyyaatti ijoolleen baadiyyaa goobee sirbuu qabanii goobeen namni akkaatuma naannawa isaatti akkaatuma beeku saniin sirbuu qaba goobeen dhaabbachuu hin qabu itti jabaadhaadha waan gaarii isinirraa agarre uummanni keenya simannaan nu gootanis immoo baay'ee nuti toleera waggaa gahaadha baay'ee isinitti gammannee jirraan jedha. Rabbi biyya keenya nagaa haa godhu, nageenya keenya haa deebisu, tokkummaan keenya akkuma miidhagina keenya kanatti nuuf haa bulu. Aadde Adaanech Abeebee asumaan galateeffannaa guddaa nuuf haa jiraattu, nuuf haa bultu, baay'ee jaalanna. Biyya keenya nagaa haa godhu.